رمضان ميتشو سلام عليكم ميتشو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نقام يكن فيادا. هيا الحمد لله. هيا دبتو غافي قبض موسرت نمنو البين وغرتين وغافي قبوري. ايه قافيك بستاذ قافيك ايه قافيك يا قافتو. هيا عبدو السلام عليكم غافي قبض سلة عبدو السلام عليكم. غافي قبل وعليكم أستاذ السلام غافي ورحمة قبل الله وبركاته. غافي قبل أستاذ ما تلفتري هاغانا ما لا صدفت انتر ما تلفتي. نما سلامة غافة تليف اللي سيفران لا سغاليتي دمنا نما برا غافچو جرا. هيا غافدو دفيتي مي أي غافي warri mana كيا keessa jirtan kun mu'iitirra kaadhaati taaptaap nu godha warri mana keessa jirtan kun shabakaan akka nu qabne haya gaafadhu sabboontu هاي أستاذ كنا قلتو ما جا غافي تكلتو سايبتي يتنا غافة نانزري تري ديفا مكا غافة جوني ومان تومي سين اللي أسر ما بابرتشو في سين بيا جرتي وان تايف haya sheekoleen biyyaa osoo jirtu nu gaafatti isiini haya gaafadhu mee إيه كتنا غندي وان جتي سين أمو سايب باية جالة قبا انتلا جتشو سايب باية تليا دي جالة قبا جت جولي دبرا osoo wajjin jiraannu heerume jette biraa saayiba tana biraa heerume jette haya hagasitti erga heerumee abbaan manaa kiyyata biraa fuudha jennaan saayibuma tiyya tana fuudhi jedhee an baay'ee waan jaaladhuuf itti fuudha jette haya erga itti fuudhe lachuu waan wal jaalannuuf siree tokko irra bullaa haraama moo halaalaa jette bakka takkatti lachuuti dabalama dhoorgaadha jedhu maali taraa taraan godhattu isiin taakkami rabbiin hinaaffaa keessan kenni aboota akkam isiin baay'ee jaalatti guyyaa takkallee adda ba'uun feenu baay'ee yoo jaalatte gartee maali baay'ee yoo jaalatte gurbaa hin miidhinaa giddutti jeeyin gartee ka karaa taraa haa godhadhaa jedhin dhoorgamaadha bakka takkatti dubartii lama jaartillee taatu wajjira kun dhoorgamaadha dhoorgaadha jedhin taaddaatti dhufe immoo kun amma dubartii addaati ka rabbi oomaynaaffaa jaamu mataa isii keessatti isa jallisin taa akkamiyyuu jaabaran haya Ramadan dubbadhu carraan keeti Ramadan. السلام عليكم. Gaafii akkanaa gaafii fokkataa akkanaan hin dhaga'amu dubbee muyiitirra jirtaa bara muyiitirra jirtaa mee maal gaafatti jetta yaa jamaa kenna mee maal gaafatti ilmi namaa kun deemee waan inni ta'u iddoo hin beeku ilmi namaa kun deemee Hayyee ustaazi gaafinan qabu beeytanii bakka birri sanitti dhaga'ama sagaleen kee. hin dhaga'ee Biyya haati warraa biyyan faa jiraattetiin abbaa warraa biyya keessoo jiraattetiin isin birri irratti ergitee yoo birri san inni akka balleessu taate birri san erga balleesse irraati birri san isarratti erguu dhiistetiin nama biraati irratti yoo ergite akkamii bakkanatti. rakkoo takka hin qabu yoo inni birrii balleessetiin ka jedhu taate ergachuu hin dandeetti. Yoo nama birrii balleessu taate yoo nama immoo inni gartee ka duniyaa san wallalchiisee ittiin daldalee ittiin kan aggaadu taate immoo abbaa manaa qaalii godhuu qabdi yoo inni balleesse nama biraa irratti ergattee waliin qabachuu qabdi yoo inni ka balleessu taate ka isin biyya namatti teessee dalaguu jirti eenyuuf dalaydi yoo inni achii tana nyaate yoo achii waa lafa hin jirre isin tun gaafa dadhabdee galte maaliif galtire nama biraa irratti ergachuu dandeettee. Hayyee ustaazii taate wallahi inshaallah beeytanii nama hedduutu akkanatti rakkoo keessa jiraati galatooma gaafin xiyyatanuma. Hayyee akkasitti itti himna kun dubartii akkasi isni himaa jirra. Abbaan manaa kee yoo ka balleessu yoo ka si miidhu taate nuti isa miidhu fi mika dubbannu walirratti erginaa jechuu miti yoo miidhaan ka argamu yoo inni ka ittiin qaameetuma ittiin
tajaajila kennuu dhabu taate dhiistee mallaqa kee abbaa kee irratti ergachuu dandeessa. Ammallee abbaa kee irratti yoo ergattellee mallaqni kun si jalaa baduu danda'a. Abbaa wakkilinnaa godhi maqaa keetiin safaaraa deemi wakkilinnaa godhiiti. Maqaa keetiin akaawuntiin si wanni si waraqaan si bahee jennaan akaawuntii kee irra galfadhu. Abballeen booda gaafa ati galte dhoorgachuu danda'a. Abbaan garii warra dhoorgatu jira. Warra mana ijaarattee isiin galtee gaafa isiin heerumte dhoorgattee jira. Dubartiin duniyaa qabattee hin heerumtu jaaniini. Isinii galee jira. Kanaaf uf biratti walii haa qabadhu isiniin jaa garaa baarakallahu fiik. Ramadaan shabakaan kee dhagaamu? Shabakaa kiyya hin dhagaamne fakkaata Ustaaza. Dhagaamu ammas salaamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Taabtaab gaa warra jala jirtamee wama taarikaa dhaga'uu deemaa irraa. Haya michuu dubbadhu ati. Ramadaan bu'ii si deebisaa dhaga'uutti hin jiru. Michuu dubbadhu ati michuu. Namni akkamitti wal miidha jara miidhaa gurguddoo kana hunda. Haya dubbadhu obboleettii teenna. Okay, isinit dhagaamaa jira sagaleen kee? Dubbadhu. Dubbadhu. Ani akkuma nama biyya namaa jira. Bultii ijaaree qilleensumarraan jechuudha. Namuma beeku. Namuma maatii illee hin beeku. Bakka shabakaan maallaqatti kennaa gaafa jenneen zaamaan hin godhina. Bakka shabakaan jiru siqime. Bootaa shabakaan kee jirutti siqime. Taabtaab godha warra jala jirtan. Haya si jirti. Rabbii tokko fayyadu kun Rabbii tokko fayyadu dubbatu qarraan keeti. Rabbii tokko. Assalamu alaikum Sheikh. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Gaafii takkaan qabaa Sheikh. Jaarsi salaata sunnaa nama dhoorguu mirga qaba. Haya. Isinitti dhaga'amu? Ustaaz na dhageettanii? Haya. Hin dhagaa dubbadhu hin dhagaa. Gaafiin kiyya abbaan manaa soomana sunnaadhaa nama dhoorguu danda'a jedhe. Hin danda'e. Dubartiin masgiida dhaqxee dubartii salaatullee dhoorguu hin danda'a. Jaarsi gadi masgiida nama. Itti soomuu qabdi yoo soomtee inni cabsi jeen cabsuu qabdi. Masgiida dhaqxee salaachuu dhoorguu danda'a. Dhoorguu hin danda'u bakka khayrii dhoorguu hin danda'u. Waan khayrii irraas dhoorguu hin danda'u. Yoo rakkoon sirra gahaa fi masjida fagoo taatee masjida ollaa kan ta'in masjida fagoo taatee rakkoon sirra geetti yoo jedhee si dhoorge malee. Yoo rakkoo sirraa sodaatee si dhoorge malee ibaadaa akka hin goone salaata akka hin salaanneef si dhoorguu hin danda'u. Salaata akka hin salaanneef si dhoorguu hin danda'u. Yoo rakkoon karaa kanatti irra gahaa lafti tuni fagoo masgiidni kun hiixuudha. Achi fagaataa wayi gartee rakkoo kanarra gahaa waliin deemutti hin jiru jedhee yoo shakkee jedhee si dhoorguu danda'a. Yoo rakkoon sirra gahaaf shakke. Wallahi hin beekne kaa ofiin nu dhoorganii masgiidni illee fageenya hin qabu waan na dhoorganiif hin beeku malee. Kanaafuu yoo masjiidni ollaa manaa ta'e gartee gabbuu salaati. Salaatni dubartii caalaan mana keessa irra caalaan mana masjida dhaquutti dirqamummaa hin qabdan isin. Yoo khayrii dhaga'uu eddan immoo rakkoo takka hin qabu. Yoo khayrii dhaga'uu fidhayte irraas dhoorguu hin qabu. Yoo munaafiqummaaf irraas dhoorge hin ta'u. Yoo rakkoo shakkeetiin hin jedhe hin ta'u immoo khayri irraas dhoorguun irra caalaan salaata dubartii immoo mana jedhani. Yoo rakkoo sirraa sodaate abbaan manaa kee mana salaati. Yoo khayrii tokko tokko dhaga'uu fi masjida kadhaytu taate masjidni si dhiyoo taate masjida dhaqi.
masjida dhaqi. Garuu dirqamummaan hin dhayitu dirqamummaan qabdu masjida dhaqutti waan beekuu qabdu tokko. Isa warra biraa gaafataa waan dhaquu na dhorge. Maal jettaa? Isa warra biraa gaafataa waan dhaquu na dhorge. Yoo waa takka sirraan shakkin yoo waan kana miidhadhaaf yoo si dhorge ajaja kiyyamaa godhuu dhabdeef yoo kasi dhorgu taate hin gaafata. Si fuudhee siin deemuu qabaayyuu. Si waliin dhaquu qaba. Karaa khayrii irraa si dhorguun qabu yoo rakkoo sodaate malee siin jee bara yoo rakkoon jiraate si dhorguu danda'a. Siigalee yoo akkanumaan immoo lafaa ka'ee immoo karakkoon hin jirre karakkoon si mudanne kagartee si dhorga masjidni ollaa keetii jiru yoo buutee salaattee muhaadaraa khayrii jiru yoo dhageesse rakkoo takka hin qabu. Wanni inni si dhorgeef santu laalama waan inni si dhorge santu jibbaa salaataati moo rakkoo sirra gahuuf immoo maali rakkoon inni si dhorguuf rakkoo santu laalama. Nin gaafadha kanaas waan inni na dhorguume. Waan san bari waan san addaan bari. Hayaa namni biraa dubbadha obboleettii teenna ta'a abaaboo ofirraa qabdu tuni tuktukiin isii maqaa hin qabu. Ustaad jarrana kenna durallee shabakaan na baasa. Dubbadhu yoom dhuftee shabakaan si baasee miti hin dhufne. Dura na galchitanii ba'ee lammata na deebiftanii. Hayaa dubbadhu kaamaa maayikii irra jirtaami. Gaafin kiyyaa waa'ee jaarsatira amma gara biraatitti gaafadhee jennaani ni kenni warra wajjin ture waliin hore takkaan hin bu'uu jedhan. Amma jaarsi kiyyaa si hiikee naan jedhe an irraan qeeballee bilbila irratti cufadhe irraasis hin qeeballee bilbila irra cufadhe gara kaanitti immoo gaafatan bu'ee jedhan akkamiin ni kenni kun sheeka. Ni kenni waliin turtee turuu baattee wanni akkas jedhu hin jiru. Ilmaa walitti hortee tokkoon hin bu'u jechuun wanni jedhamu hin jiru. Ilmaan dhibballee walitti dhali. Nikaa jaarsi sirraa buusee siin jennaan sirraa bu'a. Ati qeebaluu baadhu. Nikaa sirraa buuse jechuun gurri kee eega dhagahe. Yoo ji'a sadi keessatti rajaatu jedhee siin deeffatin ni kenni sirraa bu'a. Tokkotti maanuu yoo si hiike lama yaa'ee sirraa dhuma. Yoo rajaatu siin jedhe malee yoo rajaatu siin jedhee jeeni sadi soon dhumatiin si deeffate hin deebi'an kenni. Yoo si hiike siin jedhee atillee gurraan dhageette feetu qeebaluu baadhu ati. Si hiike nikaa si hiikee jira si xallaqee jira yoo siin jedhe ji'a sadii asitti yoo si deeffate carraa qabaachi bira kutee jennaan ni kenni keessirraa kutee jira obboleettii tiyya. Ni kenni baay'ina ijoolleetiif xiqqeenna ijoolleetiif hin jabaatu ijoolleen dhabamteef hin laafu. Afacha amma sirratti gaafa ni kenni gaafa hidhamu ragaa barbaachisa gaafa maatiin nama hidhusa maatii waliin nama hidhan gaafa bu'oo ragaa barbaachisa. Yoo telefoonaan taateen barbaachisu yoo qaaman taate ni barbaachisa fardii miti ragaan dirqamaa miti jaarsi kee telefoonaan sirraa buusee miseejiin si barreessee jennaan telefoonaan sagaleedhaan bilbilaan sirraa buufnaan ragaan gartee kaayoo wal bira jiraattan malee yoo alaala yoo jiraattan ragaan dirqamaa miti. Alaala yoo jiraattan yoo wal bira jirre. Nama zollamuu malee akkas ilaa seeratitti gadi nan dhiifne maaliif nama zollamuu haqa kiyya waan naa kennuun barbaanneef bilbilaan akka ani sassoyneef inni na hiike jechuudha. Maaris naan kennine waan ammata saddee wajjin dalagellee dhoggatee si hiikee naan jedhe bilbilumaan akka ani sassoyne maatitti gaafa duraa maatirraa na fuudhee maatitti ni. Dhagaye sawwaan si zollomee fi duniyaa tantee fi maarii kee yoo nyaate san rabbi ni gaafata ni kenni sirraa bu'a. Ni kenni sirraa hin bu'a zikaa sirraa buufnani nikaa sirraa hin bu'a. Haqa kee sii kennuu dhabuuf immoo rabbiin isa gaafata. Haqa tantee maarii kee tahee duniyaa biraata biraa qabaatte sii kennuu dhabeef kan si dhorgatee fi rabbiin isan dhiisu. Hayxi haqa garuu ni kenni sirraa hin bu'a. Duniyaa isii dhorgatee ni kenni hin jira wanni jaan tokko hin jiru. Inni sirraa buufnan ni kenni sirraa bu'a. Duniyaa moo min baaba zulmi baaba miidhaatiin duniyaa baaba zulmiitiin sii kennuu dide rabbiin isa gaafatammoo. Duniyaa kanaan yoo dhiisuu fi baadhe gaafii takkitti an amma hilaa qiyaamallee guyya takka isaa dhiisuu hin barbaadu. Rabbiin na gaafata. Hin gaafatu haqateeti jechuun hin gaafatu.
haqatan ta'e tabiraa qabdu yaa rabbi duniyaatti na dhoggate irraa naaf fuudhu akhiratti yoo jettee rabbiin sin qaabatu haqatee irratti. Ni abara yu jechuudha. Nama yeroo tokko tokko ni abara maaliif ree nama gadiina godhee ni abara abaareen kiyya. Abaariin hin ta'u abaariin hin ta'u haqatee rabbitti himachuu dandeessa. Du'aa itti gochuu dandeessa mirga qabda. Yaa rabbi haqatii irraa naaf fuudhi jettee du'aa kadhachuu dandeessa. Abaaruun hin taatu hin abaariin. Du'aa godhiif nama haqa san ofirraa galchu rabbi isa haa taasisu isallee du'aa godhiif haqatii yallee yaa rabbi irraa naaf fuudhi jedhi malee. Abarii keessaa waan argattu du'aayii keessaa waan argatta du'aayii yoo itti goote bu'aa jira tari'uuf beekee duniyaas du'aayiin itti qeebalamtee duniyaa san sii deebisuu danda'a takkii qinnuu qajeelee haqatan teessisiin barbaaduu danda'a kanaaf badala abaartu rabbi haa qajeelchu haqatii yallee rabbi irraa naaf fuudhi je'ini hayaa namni biraa namni mana keessa jirtan dubbadda. Assalaamu alaikum. Namni biraa waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Ustaz gaarii takka qaba. Haya. Gurbaa takka wal jaallaneetti wal fuune. Hayyee. Waliif galuu hin dandeenye dhaqee takka walii jiraadhee dhiisee biraa deeme gurbaasa. Biyyatti heerumte moo Suudi Arabiyaatti heerumte? Lakki Suudi Arabiyaan lamti Finfinnee irratti wal barree wal fuune. Haya. Matu wal baree achuma maatiin nikaa wal hidhanii maatiin keenyallee waliin barree anillee maatiin isaan barree nama waliin jiraate. Gaafa maatii walitti hin dhufne guyyaa nikaa si godhan maatii wal bira dhufe moo wal bira hin dhufne? Wal bira hin dhufne bilbilaan nikaa wal godhe. Hayyee. Maaltu maal ta'e amma? Waliif hin taane dhiiseetiin biraa deeme bilbilaan illee nikaan irraa buuse jennaan hin buusu naan jedhee innilleetiin dhiisee deeme achiin Finfinnee irraa gaafadheetiin na didee anillee amma gara biyya Suudi Arabiyaa deeme mee akkam godhuu danda'a nikaasa laakiin nikaasaa hin fudhanne an duraanii. Lakkoofsa isaa qabdaa lakkoofsa isaa ni qabdaa? Ni qabe. Haya karaa keessatiin lakkoofsa isaatiin wal quunnamsiisi inshaallah lakkoofsaan asirra gadhiisi kana qabadhuuti isallee wal quunnamsiisi bakka takkatti gartee haasofneeti furmaata sii goona isallee dubbisnee furmaata sii goona haasaa kee qofa osoo hin taane isallee dubbisneeti rakkoon teessa rakkoon hiikaa geessi maali waliigalteen keessan maali miidiyaarra osoo hin taane karaa keessatti wasirreessinaa sitrii waan jedhamu jira sitrii waan jaarsaa jaartiin asirratti dubbachuu hin dandeenye hedduu jira. Kanaaf gartee kun achi wal dubbisnaa kara keessatti na dubbisi lakkoofsa fudhuuti isallee dubbisneeti inshaallah dubbii keessan naallee nagaa isin taasisna yoo waan nageenni kan jiraanne taate akka nikaasirraa buusu si gargaarre isallee haasofsiisne badala intalli kun teettee zollumamtee maatii dalaydee diliinsitti deemurra yoo qabatte qabaadhu yoo hin qabatin immoo diliinsitti yaa intalli kun nikaa keetiin deemtee zinaa yoo dalayde yoo miidhaa dalayde siifillee miidha. Akiraateetillee miidha yoo qabatte akka shari'aan islaamaa jedhu qabadhu yoo hin qabatin immootu maslahaa itti nikaa irraa buustuun ilaali jennee isallee sii gaafannaa na dubbisi inshaallah kara keessaatiin siin jaa jazaakallahu khairan. Haya hayaat salaamu alaikum. Wa alaikum assalaam wa rahmatullah. Haya carraan keetii dubbadhu. Warri lakkoofsa barbaadan lakkoofsa gadhiisnee jirra. Yeroo mara yoo barreesse tokkokiin namarra hawaasa keenya na dhagaha. Lakkoofsa asirra gadhiisnee jira. Warri lakkoofsa barreessinaan jettan amma nan barreessitina. Adabaa jechuun jiranii hin beektan. Anarra hubannaa tokko hin qabdan. Kanaaf komentii an barreesse kana gadi harkisaatii fudhadhaa lakkoofsa. 70-33 gadi harkisaatii fudhadhaa. Gadi harkisaa fudhaa warri lakkoofsa barbaadan. Hayaat salaamu alaikum dubbadhu hayaat. Waalaikum assalaam wa rahmatullahi nagaa jirtani ustaaz akkam? Nagaami akkami? Fayyaadha alhamdulillah guyyaa darbe gastii seeneen ture lakkoofsa si mucayyoon takkaa si yaa kennitu naan jettani naa dide lakkoofsi sun dogongora ta'an hin beeku mee amma ni fudhadha. Kaama barreesse kana argitee wanti jala kan barreesse argitee mi? Okay gad deebisee koomantii eeyiba argee jira.
Isa san qabadhuuti karaa immoo WhatsApp inna dubbisi. Hayyee gaaffiin isin gaafachuu barbaade xiqqoo gaaffii jabduudha akkuma amma isin gaafattu kana waa'ee maatii fi abbaa manaa hedduu jiru. Garuu osoo keessan isin gaafadhe natti tolaa asillee xiqqoo keessi isaa ulfaataa lakkoofsa hin qabdaami lakkoofsa kana qabadhuuti. Okay. WhatsAppiidhaa fi imoodhaan isin barreessaa isin dubbisa. Kan miidiyaa irra jirra. Dhugaa. Haya. Hayyee isin dubbisa ustaaz jazaakallah khairan. Haya. Bashir salaamu alaikum. Haya. Bashir. Taayileen irra kaadhu obboleettii bu'ii obboleettii teenna nama biroo ol galchinaa bu'ii taaptaap nu godhi hayaati. Inshallah. Iskiriina tuttuqaamee warra jala jirtan shabakaa tuttuqaa. Warri as jala jirtan shabakaa tuttuqaa hundi keessanuu ol galtanii gaafattanii shabakaadhuma tuttuqaa akka nu hin qabne carraa isinii kennina sa'aa dheeraa isinii kennina abshira. Cufti keessanuu ni dhuftan kaasirraan hin dhufnellee karaa imotiin dhuftanii osseentanii waa dhabdanii hin deemtanii taaptaap godhaa isin. Hayyaa Bashir salaamu alaikum. Bashir. Obboleettii teenne dubbaddu taabaaboo ofirraa qabdu tuni tokkookiin isi onni ofirraa qabdu tuni. Salaamu alaikum warahmatullah. Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakaatu. Akkam jirtan ustaasa Gannoo jedhama. Haa Gannoo akkamii? Naga keessanii? Jirra alhamdulillahi. Gannoo jettee maan banatirree akka namni maqaa si yaamu. Gannoo jedheeraa baraas biratti USR arrii kana duubatti. Saasa ayyee arge amma. Anuma namni natti baay'atte. Maashaallah maatiin baay'eedha. Haya taaptaap godhi tammee maal gaafattaa yeemee namas eegu jira. Waan gaaffii nan qabu. Maatiin kiyya jaarsi kiyya jechuudha. Haya. Haadha isaatii fi waan haati isaa jettuun fudhatu. Ayyee. Ajaja isiin fudhatu tariisituu iyyuu atuu nan deenne fa jedhaan yeroo tokko. Ayyee. Bakka ani baay'ee dadhaba wayitiin akkas jedhu. Maalirraa gaafattee himmati maaf akka jedhe jechuu barbaadde? Sababni hoo maalidha haadha isaatii namni akkas jedhu. Gaafadhu isa gaafadhu. Maali jaarsa keeti miti maaliif akka jettaan je'ini maali rakkoon akka jettu jee jaarsa gaafadhu kun asitti hin gaafatamu jaarsa gaafadhu maaliif akka jettaan ummaateetiin jedhini gaafadhu. Haya sabboontu walloo achi gaafadhu sanatti. Bashirii kanas si duraa meeqooyi? Bashir salaamu alaikum. Bashir rafee jira haya dubbadhu sabboontu. Sheikh assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Taap gola shabaka haya. Gaafin kiyya. Sila wayuma jaarsaa kana gaafanna. Ayyee. Gaafin kiyya sila wayuma jaarsaa gaafanna. Sheikh jaarsi kiyya yoo wanti naan jedhe yoo mana kaata akkuma turte narraa fixate an darbeerume. Akka ni kenna akkasitti ni kamu tokkoffaa rahima irraa sukutuun danda'u rahima irraa sukutuun hin danda'u haraami. Ilmi gartee kunno yoo ajnabummaa waliin qabaattanillee rahimummaa waliin qabdani. Yoo ati mana obboleettii teetiidha yoo ati mana obboleessa keetiidha yoo ati mana adeera keetiidha siike warri jedhu suni hin ta'u akkasitti mana adeera keetii dhaquu dirqama qabda rahima gartee sufadhaa jee rabbiini. Rahima sufachuun dirqama yoo si hiike homa biraatiin si hiikee siinaa jedhu malee yoo mana adeera keetii dhaqxan si hiikee yoo adeera kee dubbiste. Ani aguma mana abbaa warraa kiyyas qarqara maatii kiyyallee qarqara garuu abbaan kiyya kun immoo gisee hundaayyuu na abaara waan maa isatti ergitaa maa abbaa warraa keetitti kana gootaa minaamin abaareen isaa kun anarratti hin qeebalamti osoma toletti oolu yoo inni na abaare. Eenyu si abaara? Abbaan kiyya.
maali rakkoon inni si abaaruuf maali? Rakkoon inni na abaaruuf maa waan hojii waan tokko dalagatti waan aangootu jedhalumaa garatti osumaan toletti oolu. Waan aangootu si abaaru ati waa godhaafi hin jirtu. Ima godhaafi kaane waan tiyyarraaf ima ergaafi waan danda'u mana kiyyallee ilaalatu man ka isallee ima ergaafi garuu immoo inni tun hin eemaramnatti. Laalaa waan akka jedhu hin jiru abaariin akkanumaan hin jirtu yoo gartee kaa miidhameetiin hin jedhe gartee malee akkanumaan haadhaaf abbaa ta'aniiti akkanumatti nama abaaraniif hin ta'ulle abaariin akkaataa qabaa waan irratti abaarantu qabaa yoo isaan beelanii yoo isaan rakkataniitiin hin alaalu didde yoo jedhan haqa sirraa qaban yoo isaan dhukkubsatanii gaafachuu didde haqa sirraa yoo kana hunda gooteefi dalaga yoo kana hunda gooteefi osoo ati waa hunda gootuuf yoo si abaaran sitti hin qajeeltu yoo akka ati jettu kana ta'e. Yoo akka ati jettu kana ta'e waan danda'u ima godhaafi ani waan danda'u garuu inni immoo yoo akka ati jettu kana ta'e sitti hin qajeeltu. Na dhagahi kiyya kee dhaggeeffadhamoo kee dhaggeeffadhas fi deebisu jiraan. Yoo akka ati jettu kana osoo ati rakkoo isaanii bira dhaabattee furtu akkanumatti lafaa kaanii yoo si abaaran sitti hin qajeeltu. Yoo miidhaan keessa jiraate yoo rakkoon keessa jiraate ofirraa beeyte maatiin haadha abbaan akkanaan naman abaaran waa malee naman abaaranii tolfadhu sirreeffadhu waan sana. Laa wallah ustaaza nima tolfadha garuu waan isa godhen beekun abbaa kiyya kana anamma sila erga bultii ijaaradhe anamma sila mee anummaan nima qarqaara garuu sila jireenya kiyya kana dhiisee jireenya isaanii kana jiraadha sila lasii ga'e jechuudha. Laa akkasiin miti ati magargaarii callisiiti waan rabbi sirraa beeku magargaarii abaariin akka malee sitti hin gortu akkanaan ati kidmaa isaanii hin irraanfatin yeroo marallee isaanii ergi jechuu osoo hin taane adiintu nama bultii ijaarate yoo isaan nama rakkatanii qabeenya hin qabne taate magargaari. Baatirraa birrii 200 300 illee taatu homa ergii fi haadhaaf abbaa keeti yoo rakkoon jireenyaa mana keessa kan itti jiru taate. Ayyee doktora salaamu alaikum. Doktora. Kai afi ati sire ati simbute wadi gotu. Aboo seefi.